kenne haasa'aa suuta deebite. Aye daqiiqaa lama sii kenne. Akkas jedhe. Najaga sana amantiin ya Musliima si jedhe amantiin ya Musliimaa ergama Muhammadi Nabi Isa ilmi Maryamis Nabi Isa gaddis an kanaaf galee kan irraa kanaaf immoo ilmi namaa kamiyyuu waan fedhe amanuu mirga isaati mukatti yoo amane rabbiin mataa isaa gaafata waan ta'eef yoo ammoo waa'ee amantii keessa gadi buunee akkana wal mormina jenne nama amantii bira nama na caala beekumsa waan kanaa irra si deebisuu danda'u bira si geessuu danda'a sanirraa kanaaf as kootu achi kootu as deebii obboleessaa Saakraa deema naaniif jedhin bannaati deemi bakka deemtu jedhin nama biraatiif. Fixattee? Fixatte xiyyaata yoo kanama dhageettu sitti mee jiraat. Ayyaanillee bira deemi yookiin nama waa beeku bira dhaqii nama sitti himuu danda'u hojja babbaasee. Nama waa beekun dheessaa an tokkicha sitti himuu dhufee an si waliin mariidhaaf yookiin waa'ee amantaatiin dhufne an akkam baay'ee si jaalladhuu fi Yesuus akka si jaallatuu fi namni gaariin akka keetii kun Yesuus hin jaalanna namarta. Wallahi Nabi Isaa wallahi hin jaalanna Nabiyyi Nabi Isaa ilma Maariyaam kaati jettu san hin baanu bar ani Yesuus ilma Waaqayyo Yesuus isa macaafa qulqulluu keessa Aha tokkuma nama hin tokkuma. Atakkasitti ergaa amante ani ammoo akka mataa kiyyatti kan amanu Yesuus jechuun Nabi Isaa ilma Maryam nabiyyi ta'uu isaatti amana. Ka isa uume ka isaa ol ka jiru ammoo Rabbi Allah tokkicha. Garaagarummaa asii keenyaa laaf ibsa. An ilma Waaqayyoon sitti hima. An ilma Maariyaam natti himta akkamitti walii galle. Garaagarummaa jiraa bar gidduu kan. An kasin jedhu. Yesuusin kun kasin jedhu Yesuus ate Yesuus. Yaa ibsa namni kamuu Yesuusin malee jireenya bara baraa hin qabu. Kottu gara Yesuusitti obboleessa koo qaali. Yesuus si jaallata. Ana jira wallahi amma. Ati amma jireenya bara baraa ni qabda. Jiraachaa jira nama haga jiru keessatti aborii dammoo rabbi beekaa ka jannata ta'uu kee of beektaa amma ati jannata galta moo azaaba galta Rabbi beeka. Ani moo jannata galuuf kheyrii dalagataa jira waan bor itti gaafatamu addunyaarra walitti qabattee addunyaan tun waan fatanaa biyya fatanaa irra tartu waan ta'eef bakka dhaltuni beektaa ibsa amma bakka dhaltuni beektaa bakka dhaltuni beektaa yoo duuti inshallah jannata Hawwee jannata galasi jedhe jannata ragaa maal qabdi boleessa yoo barbaadde gaafa achi deemlee achi taa'ee laayifii sii dabarsa azaaba keessatti itti naanaasa'uu dandeenya. Karaa dhugaan jireenyi Yesuus qofa ibsaa koo karaa dhugaattan si affeeran boleessi kee. Ya Rabbi ya Allah. Awwa yoo listi obboleessa. Laayifii sii dabarsa. Ankasin jedhu koya sinama bareedaa kan akkamitti si karaa sirriirra hin taane Namicha taa'e. ibsa ofillee fuutee maatii intala duruusan haadha manaa kee gaa'illi keellee gaa'ila eebbifame si haa ta'u maakiillee fuutee ofillee fuutee karaa jiruu bara baraa karaa Iyesuus Kiristoos kan karaa qulqulluu karaa dhugaa kana dhufuun si affeera obboleessa koo qaali. Eshi awwalee na caqas waan si agaafa dhabi. Kana narraa fudhu gaa ergaa kiyyaa. Obboleessummaatu na eeyyisiisaa jira malee wayi waan kafaltaa ibsa. Eshi irratti himtee bar fudhattee dhiisuun sun ana ilaallata bar kanaafiyyuu anillee gaafii si gaafadha gaafii ani si gaafadhuuf gaafii naa deebisi. Hin fudhatta maqaa Yesuusin hin fudhatta. Isi ati irratti himuu malee kan namni si gaafatu deebisuu fi caqasuu fi qophii yoon qabaatiin maal gochuu waliin haasoo jedhanii naafsi. Kana ilaale. Waan deebiin qabne. Awwalee. Nasi gaafadha Yesuus haadha qabaami. Ni qabae. Koppilinkii godhame faamilii. Abbaan qabaa qabuumi. Ilma waaqaati gaa kana gaa wanni adda isa godhu. Ayyee koo hireeshi waluuti koo isi gaafadha. Yesuus jiraataa dhabar Yesuus ibsa.
Ishi sinjet haadha qaban Maryamtu dhalee dhimisa abbaa malee dhalteen. Ila ibsa. Gaafi namsi gaafatu yes or no akkanuma naan jedhi Yesuus ilma waaqaati. Ati isa quraanarraa nan gaafatin yoo dhageesse Yesuus isa macaafa qulqulluurraa asitti himaa jiru kana wal barii. Macaafa keetirraa si gaafadha maali? Yesuus immaan sun haati isaa eenyu siin jedhe. Maryami. Sansi Maryami. Innaan illee sanuma si gaafadha yes or no naan jedhi dhumatti. Yes siin jedhee barsan yoomin mor. Yes eega jette gaafii kiyya neekisti sii ce'a. Abbaan qaba. Ilma waaqaati. Hin qabu. Haadha qofaan dhalate. Akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama. Yesuus ilma waaqaati. Rabbi waare. Waan badee jiru maa nama karakter. Haadhaan dhalate qoy. Sanuma gaafatuuf akkasiin jedhu dun erga inni haadha qofaan dhalate ka abbaan qabne jechuun Yesuus. Erga akkasi wanni kun adda isa godhu jettee ka amantu taate. Adam kan haadhaa fi abbaa hin qabne hin jira. Maa isatti nama nereeyatiin kana dhiistee ka haadha. Waan macaafni hin jenne inaasa hin dhaggeeffadhu. Macaafni waan hin jenne. Yesuus ilma waaqayyooti siin jedhu dhaggeeffadhu. Amma yoo gaaffii akkasiitiin walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad quraanarra ni jira. Nabi Muhammad abbaan ni qaba quraanarra. Ni qaba quraana maa kam. Meenatti quraanarra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicharraa naa kenna. Ragaa. Obboleessa. Namicha sirraa ta'uu sana ta'e dhaga'i. Namicha sirraa fidi quraanarraa ragaa. Quraanarraa ragaa naa kenna. Galee haadhas qabu haadha abbaa qabu akkumaan dhalan Yesuus dammoo haadha qofaan dhalate. Jettee dhagaa quraanarraa kenni ragaa. Dhagai quraanarraa ragaa kenni quraanarraa abbaan Nabi Muhammad suuraa kanarra jiru haati Nabi Muhammad suuraa kanarra jirti jedha. Naa kenna. Awwalee ilmi namaa yookiin jecha rabbiitiin dhalata yookiin haadha abbaan dhalata kan waliin jedhu. Yesuus ta'ii rabbiitiin dhalate haadhaan jechuu haadha keessa. Nabi Adam ka isaa oliin. Ta'ii bakka ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha laal. Ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesuus argite. Kanuma sitti maa jirraatu. Garuu meeshaa kee ifaana duniyaa kana dhaga'i. Macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isati jettu kana ilma jedhee bakka lamatti dhaggeeffadhu. Kanaafi amma maal gootaati? Mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesuus ilma waaqayyooti jennee miti nuti ragaa guutuudhaan abbaa Nabi Muhammad haadha Nabi Muhammad mee quraanarraa natti himi. Namichi si biraas natti himu bakka isaa atis natti himi. Nabi Muhammad abbaa qaba naan hin jenne ati. Qaba Abdallah abbaan isaa kadhalche. Ayyee quraanarraa maqaan quraanarraa Abdallah wanni jedhu ni jira balleessa. Nama karakkarta silaa waan namni siin jedhu nama caqaste yoo laal Muhammad ibn Abdallah nama barbaade osuma akkana fillafiitti taa'u itti duubsa jedha. Ati akka isan si galee dhugaa sitti hima. Ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa akkanattuu yaaddu imaajin bar waan badaa waan turu Arabiin akkanumatti beekta atummaan waan si ta'u waan si ta'a. Osoo ijaan agartu jannatiin obboleessaa kiraa deebii gara Rabbii sanatti dhaamadaam si jala mafaadha immoo nabii isaan anaaf nabiyyiidha Yesuus. Aadhaan dhalatee abbaa hin qabu. Isaan ammoo jecha Rabbiin ta'e jedhee nuufee ani kana